ergaan ani qabu. Kitaabni kun seenaa jireenya dubartii Oromoo takka kan daa'ima isii wajjin biyya Itoophiyaa irraa maqaa diibiitiin biyya dhufteetiin bu'aa bahii ajaa'ibaa ilmi namaa argee hin beekne keessa dabarte. Kitaabni kun ammoo yoo laallee jennu seenaa namoota hedduu namni hunduu kitaaba kana dubbise seenaa isaa kan ofitti dabalu waan ta'eef of keessatti akka mastaawwatii kan of ilaalta waan ta'eef Oromoonni magaalaa lakkoo keessa jirtanii fi sadarkaa addunyaa irratti argamtan kamuu kitaabni of course undreamed jedhu kan Amaanee Muhammad Battiraatiin barreeffame seenaa ajaa'ibaa waan of keessaa qabuuf bu'aa bahii ajaa'ibaa waan of keessaa qabuuf nama jiruun kun isa mudateefillee barumsa. Kan biyya kana hawwuufillee barumsa. Kanaaf ilma namaa taatanii kitaaba kana yoo Oromoo taate ilma Oromoo taate kitaaba kana karaa kamiinuu carraa argattu kamiinuu argachuudhaaf yaalli gatiin isaallee rakasa. Kitaabichi kun ammootu fuula takka takkaan yoo boos imimmaan akka buustan abdiin qaba. Garaan akkasiin dhukkuba abdiin qaba. Akka cineenyattan isin qaba. Maaltu itti gahe itti tan akka jettan abdiin qaba. Kuni seenaa ajaa'ibaa waan ta'eef seenaa kanarraa namni hunduu baradha. Keessumattuu dubartoonni Oromoodhaa asirraa baradha. Inni lammaffaa immoo carraa kanaan guyyaa viidiyoo irra waan hin turre jechuudha. Wanti ergaan an dabarsuu barbaadu dubartoota keenya kanneen abbaa warraa wajjin walii kaniitiin kophaa isaanii jiraatan kan daa'imman kophaa isaaniitti guddisan akkaataan hawaasni keenya itti ilaaluu kan qabu jijjiiramuu akka qabuu fi dubartoonni keenyas wantoota akkanaa kana keessa akka hin seenne yeroo tokko tokko carratu ta'ee keessa seenta ammoo erga keessa seennee booda ammootu bu'aa bahiin kun faayidaa guddaa qabu. Please dubbisaa kitaaba kana dubbisaa dubartiin teenya dubbisaa dhiirri keenya dubbisaa adaraa isiniin jedha. Ulfaadha. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيتك ويا ندا ويا بريدا ويا توجمت أديتنا أمانة محمد بوكا تجومان نما هوات بوكا تجومان وني نما كيس سينو كيستو كسلا ويا ندا بودي كلمتي درجميدا نمو قرتني irratti wal dorgomee fudhatuudha. Hawaasni keenya hiree kana argateen ammas hiree lammataa isinii banuudhaaf jiraanna. Bakka hireen isinii banametti buuka kana fudhadhaa. Mee dubbisaa afaan Ingiliziitiin jira. Ijoolleen keenyas dubbisuu danda'u. Isinis dubbisuu dandeessu. Irratti hirmaadhaa fi biyyattii tana cinaa haa dhaabannu. Waamicha keenyaa akka Minisootaatitti dhugumaan gartanii wanni nama hawwataa. Program matakatti dubbisee already qalbii sina jabde rabbiin nama waan kan argee dubbisee dhugumaan irraa baratu rabbi nu haa godhu biyyattii teenallee rabbi nu haa guddisu isiillee ta guddina rabbi nu haa godhu abboo isii guddisee nu jalaa hin xiqqeessin isii mul'isee nu jalaa hin dhossin isii ibsee nu jalaa hin dukkaneessin itti kennee irraa hin fudhatin waan kenneef kan rabbi sifa haa godhu hawaasa keenya rabbi sinaa guddisu warri baatanii gartanii buuka kana fudhattan buuka kanaan galattani hiree carraa kana argachuun keessan tokkoffaa keessanii baga rabbi kanaan isin gahe Oromoo baga rabbi kanaan isin gahe ammas asirra dhaabadhu dubartii ta'en ijoollee ta'en ani ijoollee dubaraa hedduu qaban numarti nu dubara hedduu qabnaami bara hanga jaalannu haga nu jaalata subhaanallah wallaahi maashaa Allah ijoolleen akka waan kana fudhattee bitattu guutuu isii manni kee nama 13 gala nama 13 guutuu waan kana yoo bitatee dubbisi anaaf bu'aa guddaadha jaraafis bu'aa guddaadha. Kanaaf hawaasni keenya carraa kana dafaa waan kana akka fudhattan kallattii kamiinuu akkami akka fudhattan isiniif himna akkami akka argamu eessa akka argamu isiniif himna nuqunnama daddafatti wanni kun akka isin jalaa dhumanne isinii dhaamna galatoomaa ulfaadhaa pirootesiteen Abaiman. I think on the back end jedhameera manni keenya baay'inaan jirtanii isteeta biraa kan jirtan adde Amaaneen irra deemtee isin dubbistii isteeta biraatti illee argamuuf deemtii bakka Oromoon baay'inaan walitti argamutti akkasumas ammoo biyya Ameerikaa keessaa biyya biraa keessa kan jirtan Oromoonni adda akkuma kanaan dura jennu addunyaa kana hunda keessa jiranii Kanaadaa kan jirtan Noorwee Awustiraaliyaa biyyoota biroollee biyya Dubai or Saudi Arabia bakka hundaayyuu kan jirtanii karaa ittiin argattan isiniif mijaa'aa koottaa dubbisaa jireenya keessa mul'isaa kanaaf hundi kennaayyuu nama kitaaba barreessuu bira haa dhaabannu haa gargaarru haa dubbisnu jireenya keenya keessatti fooyya'inaa akka mul'isu jireenya Oromoo keessa darbaatiin jiru addunyaa keessatti keessa jiraataatiin jiru
haa arga ijoolleen dhufafoo dhufan haa arganii jireenya san keessaa immoo fooyya'inna saba keenyaaf akka ta'utti itti haa fayyadamnuu siin jedha. Guyyaa addaa waldaa hawaasa Oromootitti argamee kitaabni dhufe hundinuu gurgurameetiin jira. Kanaa booda orderiin akka isiniif dhufu abdii guddaa qabna. Hordofaa ufafoo laayibireerii keessa argamuu danda'a, Amaazon irratti argamuu danda'a. Kanaaf karaa saniin akka hordoftan isin jenna. Warri dhuftan immoo baay'ee guddaa galatooma. Guddaa galatooma akkasitti matsaafa dhufe hunda fixuu keessaniif galata guddaa qabdan. As someone who wrote a book myself, I know how difficult it is to write a book. It's a very lonely experience. It can be very painful, you know, to go through all your memories in detail. And you did a very good job of illustrating that. And you know, when you write a book, you don't write it for the fame or the money up front. You write it because it's your legacy. You know, in 100, 200 years, none of us are here. Someone is going to, yes, someone is going to come across your book and they're going to say, who's this person? They lived in the time period of 2023, and they're going to go through your story. A single mother who struggled and who is making a big inspiration for other single mothers. And you know, I didn't read very far into it, although I will. But I saw that you named your son Obama. Yes. Obama H. Shibbo. You know, inshallah, he will be Obama too. You did it. So thank you. This is our third copy. Yeah. Our third copy, and we're going to continue to read it, and hopefully you come back to Minnesota with a second book. Yes, second. Inshallah. biyyatti deebi'ee abbaan gaafa isa ergu lafa shaashamannee qabu gurguratee si darbe. Mucaa Finfinnee bu'ee abba galee qotaa jedhe. Sila anmamu mucaa baay'ee tokkummaan Ameerikaa gahee Ameerikaa irraa deebisee ijoollee ergee qabanii fidanii abbaa haadhaan hidhanii waan qabu lafa silaa bitate san gurgureeti erge mucaas. Ni uumata akkatti si gaafannaa jedhee manguddoon taa'ee maaluma si deebisate mucaa kiyya jennaani mucaa wayii bira bulaa jedhe. Mucaa sana ari'anii jennaan anallee waliin manaan ari'anii jedhe. Bakka qaceellu dhabnee nama lamaan makiinaa namaa kabanaa jiru barbaadaa bullee makiinaa namaa keessa guyyaa lamaa bullee jedhe. An sheekuma sana eeggachuun bulaa turee jedhe. Lamuu mucaa sana akkasitti kadhatanii fuudhanii asitti deebisanii mucaan sun Minnesootatti deeboo nama argatee fira argatee jiruun maalii argee amma mucaan sun abbaa isaatii shaashamanni mana maal fakkaatu isaa bitee fi ofiillee abbaa ijoollee beekaa ta'ee jiruu gaarii tokko keessa jiraata. Jiruun ati barreessite tun namni as jiru gochufti keessa ta'ee jiru haali kaatu waa guddattu wanti itti malee. Namni biyya ormaa deemu innuu kaleessa baroodu nima mal'ata. Nima rakkata. Rakkoon ati jirtu tun nama garee hinootti keessa jirti jechuu barbaadee walii gala. Keessattuu dubartiin teennaa waan isin keessa dabarre hin jiru. So fakkii dubartii teennaa taatee warra sirratti ilaallatee jabaatu. Singil maamaan biyya kanatti 80% jechuu dandeenya amma Afrikaan Ameerikaan keessattuu ijoolleen kenna singil maamaan siidar keessa jiru 80%. Ijoollee wajjin abbaan manaallee ijoolleellee xalaaqee isiillee xalaaqee biraanitti qaba. Ayin ajaa'iba du'a addunyaa kana keessatti. So fakkii hawaasaa taatee jirta jechuu barbaadeeti xiqqoo irraa turre waan mammari'achaa turre akkaan ayyaatu dhabee jennaaniin as garagallee nu mulamaan abboo dhibba goona shantama goonannaa dabbuusu dhibballee silaa goone jennee maaliif babbareedaa kun akka laamu ijoollee kanneen qabna kanneen as taa'u kanneen qabna kanneen laakkanneeti. So kanaaf galatoomii ulfaatu jechuu fedhaa isinillee keessattuu leelaa waan kana irratti gargaarsa guddaa gootee akka dubartiitti illee kaleessallee siin boonna jabaadhu ammas. Dubartiin tanuma wanni dalanus kanuma
achi booda jenereeshinii dhufu waan dhufuun hin beeknu waan keenya dalagannee hawaasa agarsiisuu qabna. Kun guyyaa kaleessa dubartiin teenya argattee 31 guutte taa'ee galii. I'm very proud of them. Dhugaa rabbiiti. Barataan Dr. Professor Ol Nukam, Business Ol Nukam, tokkocha achi jiran. Yoo ilma keenya akkanatti hin gargaarre, yoo ijoollee akkana lafaa dhuftee waa barreessitee kunooti hoodhaa jiruun tana jettee dubarsiitti biran dhaaban eessa jirratti nama gaddisiisaa. Kanaaf lammii biyya jabaadhaa walaa jabeessinu hamilee olii haa taanu. Adabuu kana galtanii jettee tumbaattee dhuftee yoo biyya sanii galtee nuufis kaanii. Intalti naannawa kana dhalatee asii keessaa baatee buuka baattee dhuftee buuka baattee deebitee illee gurra kennaa illee kaanyii saniif jabaadhaa haga dandeettanii waan dandeettan fuudhaa namatti illee himaa hiriyaa hedduutu jira irraa bitatu kasin irraa fuudhu buukni dhufee jiraate yoo jiraate adaraa kan gaalli kun fayyadamu. Keetee metti tungaa kan fallee. Inshallah. Sanjii mana dhaabannaa galatoomaa jedhaa ulfaadhaa maashaallah yaada kana jaalakiyatu akkam ta'an salphannee naan jedhan. Akkam taanee maqaa hawaasa keenya goonaadha. Maqaa kiyyaa fi keessaaniitii miti. Wanni kun gurra hawaasa keenya godhuuf haagaan tattaaffanne malee qamaan agarsiisuudhaaf miti akkasiin nu beekaa bakka galatoomaa. Kaleessa irraa jalqabee ani beeku sababa isaa waan akkanaa dhaga'an. Har'a ganama bakka jedhaa tokko dhaga'etti nama wayii walakki kanaan walakki. Waan naan jedhe gaafa tuusiin bu'ee naani maaliif jedhee namni yoo laga ce'u kophee baatataa naan jedhe. Gaafa ammoo biyyaa bahu ulfinna baata. Achi dhaabadhu. So it was a kind of movie. Isa duuba dhaabadhu. Kaleessa simpooziyemii wayii ture yuunivarsiitii tokko barsiisuu jalqabeera. And simpooziyemii guddaa ture. Simpooziyemii isaan irratti vaayis pireezidantii tokko dhuftee haasaa waan isin mudate faamiliin isii hundi dhumee jira. Ijoolleen isii warri isin barsiiftu hundi dhumee haadha isiitii fi isii qofa survivor. Now she's the vice president of one of the best universities in the United States of America. So survive godhanillee bakka san gahuun hin danda'amaa jechuudha. Kan biraa amaanii ani beeku deemu kan ta'e kitaabichas hin dubbisnee kitaabichi kun waan biraa nu fakkaatee maybe duuba uummanni wajjin wal qabatee waan barreeffame na fakkaatee amma yoo ilaallu garuu keessa keessi tuqa. Amma keessi qofaa miti kan dhakaase waliin beeknu amina. Ana akka Oromootti taasisa always akka Oromootti garuu akka Asoomaatti immoo keessa kiyya akka gandatti galutti illee hanga gandaatti illee kun gandummaan so intala arsiidhaa konfidensii qabdu akkasitti of keessaa dubbattu tan takkaa lama isin jabeeffadha. Ammoo isin irratti dabaltee waan isii keessa jiru yoo laalte asitti hin dhaabbatu. Ani wayitasiin dubbattu hawwastu koomenti gochuuf ture. Maaliif NGO wayii dhaabuun sirra jira waan akkanaa irratti jechuuf ture. So NGO warra dhaabe immoo dhufee wayii haasa'u yoo argitu you can go ahead. Amma baay'ee deemuu danda'ama. So you deserve to be PhD kee hojjechuudhaaf sadarkaa sanatti deemuudhaaf deemuu barbaachisa. Ani biyya kanatti nafa jedhee yaadame yeroo 8ffaati gaafa 8ffaati. Because jireenyi gaarii jiraadha baay'ee wanti birakkisa jiru garuu amma dhuftee wayitaas gama thanks to the Oromo people ani fuja lalaaleen beeku gaaf tokko iyyuu rakkadhees hin beeku kabajaan isiniif haa ta'u garuu immoo akkasumaa ta'e wanti si dhibbitu tokko hin jiru. Therefore kan appreciate gochuu barbaachisaa
wanni lafaa ka'eef garuu dho'ifachuun barbaada. Oromoo farduu keessatti keessattuu garuu intala arsii akkasitti dhaabbattee dubartii keessatti gammadaa hedduu. Maratoo asii amma intala akkanaa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Ishaayyuu fi Mustafa Oromoo isaa kaasanii jiru karaa kan bira jaallatu. Ijoollee akkanaa gara keenyallee ergaa jechuudha. Women driving Uber during night time, shame on you. Do you have kids? Yes. So when they go for to me, then I'm only one thing. So they go for one, so you can chase kids. And then I have 2 boys. Man of the night, you will make up with them. Man that you ill, shame on you. What? Like a irrefacted, to put you under the dynamic chance of that, they have come with a car. Osoo akka kiyyaa taate gara makiinaa kee keessaa yoo jedhaan malee obsitee akkasitti hin deemte yoo rakkoo beektanii argamiteeru. Dan dubarratti mallee ijoolleen ta'e waggaa meeqa tokko 12 tokko 18 mallee sheemoonii naan jedhan. Wadii inni hin dhageeffannaan ani guyyaa amata hanganaa kanneen jiru haala biyya gargaaraa ture. Silaa osoo ijoollee taate ijoollee tantee barsiiftee akkasi gargaartu galu. Ijoolleen tun maayinariidha sheemoonii. You see, the word is that basically, honestly speaking, nama darbaman hunda danda'ee namni dalagee waa jalaa bahuu waan guddaadha. Inni biraa amala biyya keenya keessatti ansari wannaaf hin jenne biyya keenya keessatti waan namaan jedhamu jira. Dubartiin yeroo nama waliin dhuftu waliin baratan. Akka amma dhiirri gosa wal gaafataa balbala wal gaafataami. Dubartiin ammoo waan jedhamu amaalee irratti dhufnaa ta'e. Waliin baratanii yoo masa balbalee jantaanidha. Namoota agartee hundaan amaalee wanti akka namatti dhiyaattee I think haaworii ishee ta'e keessaa tokko dubartii wal gartee har'uma wal agarte har'uma obboleetti dhugaadha. Honestly as keessatti kaaya akka nama waliin tureetitti nama sanii waliin haasofti. Kun jajjabina. Garuu ammootu wantoota akkanaa kanneen keessattuu waan miinaan kaasne kana kan barsiisaadha kana magalgala waa hedduun argaa. Kun duratti illee waan hin jedhu badha. Dubartoota ta'e sinuumaama kana booda ijatu laalu hin qabu. We have to be careful. But you know, but and seriously on the whole right because namni waan fedhe jedhuu danda'a. Dubartiin takka yogguu abbaa warraatiin wal hiikte aadaa ta'ee hammeenya isii malee gaaruma isii namni dubbatu jiru. Hanqina dhiiraa yoo osoo ta'eeti wanti itti fayyadamu feena dubartimatti feena. Haadhaan haa of laalu. Dubartoota jajjaboo jira chaaleenjii isaan keessa darban sana of goonee bakka isaanii kophee isaanii keessa keelee akka agarwan dhiirri kitaaba kan isa wanta jedhu kana. We need to read this book. Kanaaf adara inni biraa waa'ee eegam carraa muran qabee namni abiyuuz nama gochuu waan garagaraa nama dargaggeessuuti daa'imman teenya keessa nu taa'e. We need to raise them in a correct way. Hanga danda'an. Waan ta'es daa'imman gadi kana. Mucaa physics class keessatti na siinee mucaan tokko kuni kan biroonnaa kan jaateetti kan nama dhaggeeffatu qaalatanii ofirraa kaasii jedheen kaasa jedheen hundi siituu ofirraa kaastee tokkochi no way never think about it baratuudhaaf dhufee never jedhe maal jettaan kuni barataan seera mana barumsichaa hin qabadde maal jettaan ennaa san jedheen dhaabbanne if you want I can leave naan jedhe gadhuun is walking jedheen jennaan ol ka'e mucaan kun ol ka'ee jennaan annama akkasiitii miti barataan tokko yoo hin hojjete tan I don't care. And always I'm going to ask a career if you think this one, I'm going no, you can't go. You in the finish are given them. Finish and out and over. No, you can't go have a seat. Intensive job. Food ever heavy. Boda Akata need to go to Nama Arsa, Bad Bachurafi, go Rocco is up there. Then for every Abra is in that. Just tell me that one that in the one that in the one and the Canada robot and Nani. This is what he asked me. I'm not going to do it. There is no way by which I can take my hoodies and I will walk out. Drop water. Drop it, walk out here. In Gafan, then Robichi.
Then finally mucaan kun amma isa kennee isa sarqabee he has to deal with it. Because fakkeenya gaarii ture mucaan osoo kophaan naan jedhe waa hedduu irra gaafatta barattoota hunda keessa jedhee then finally mucaan kun yoo hanga biroo kiyyaa deebi'ee dhugaas deebi'ee nafaa dhabe. Maal? Jedhee booda dhufe. I was shocked. Inni fadhe deebi'ee. What happened to you jennaan? Mataa kiyya dhossuun barbaadan ayyan. Maal jennaani? My head is just like you have. My head is just like your head, man. Maal jennaan sila maqaa kiyya kanattu kan daaddaa dhammaa itana jennaan. What do you mean jennaani? Ol ofirraa yoo qabu mataa isaa irraa bu'aa jira. Moolaadhaa jira daa'imni jenna. At the age of 16. You see? How? So, maali rakkoon kan kee jennaaniin kun yoo ta'e maal jennaaniin amma ijoollee buulii namootii naf kolfanii jecheetu inatti darbamaa. We don't know what our kids are going through. Dubartoonni keenya kan dubartoota keenya kan daa'ima keenyaalee hedduu balaa guddaa keessa jiru. Kanaaf when we are parents haadha warraa keenya hanga dandeenyu haa ta'u sirnaan qabachuu, obsa godhachuu, dhugaa dubbachuu daa'imman keenya ammootu hin dagatina keessattuu daa'imman hir'ina wayii qaban. Hanqina wayii rabbiin jaalattee daa'imni sun akkas dhalate qaban yoo qabaatan yoo ollaallee jiraatan please be nice to them. Ijoollee keessanillee yoo fiilingii addaa qabaatte waan san qajeelatu hordofa hedduu waan nama tokko ufanti kun barumsa ilmaan keessa yoo akka tasaa mataa irraa bu'e akkas godha mucaa tokko kan akka PhD yoo keemistirii qaba barata mana sin barsiisee Abdallaa Bashir jedhanii jala Somaaliiti. Mucaan yoo ani barsiisu guyyaa kutaa 12 asumatti na bira fuudhan asumatti haayigiraawundi matti beeka mataan afur isaa guutu. Waggaa afur gubbaa waa yuunivarsiitii bahee hundi deemu mataa tokko jirra hin jiru. He never felt hin gaddine mucaan kun. Onnee guutuun deema laal jedhee mucaa kana kunoo jedhee akkana ture waggaa afur booda mucaa kana sammuu isaa deebisuudhaaf fakkeenya ni fudhatee hin jiru. Mucaa kana amansiisuudhaaf. Then since then rakkoo mucaa sanaa waan hubanneefi I don't say anything to him mataa isaa afurraa fuudhee dhabaatee dhimma kiyyaa miti barumsuma hin argatu attention inni hin qofa laala. Kanaaf ilmaan keenyallee rakkoon akkana barsiisaa qofa bira mana barumsaa qofaa miti adaraa. Kuni kitaabichi kun fakkeenya guddaa ta'a eega carraan kun dhufeereeti ani amma kitaaba kana isin dura dubbise. Kitaaba kana akkam godhaan na dhuunfaate dhugaa dubbachuudhaafi amaaniin yogguu laalama kitaabni kun itti zarrisara. An kitaaba biraa 50 isaanii fudhatanii warra afanillee fudhatanii an amma wanti jedhu kitaaba dursee na argina bira ga'e kana irratti naa mallatteessii. Kun waan bitatu garuu ammoo gatii kitaaba kanaa akka abbaa biyyaa sadiitti silaa kana darbu qaba doolaara dhibban qaba. Namni akkam akka rakkatu baay'ee keenya hin beeku. An haga siinee keessan darbine yes adillee akkuma sii dhufee nama birallee jiraadheera. Amma garuu ofii jireenya keessatti namni single maamii ta'uu sodaa fi rakkina hin taane keessa falame jiraatutu jira. Ilmaan waliin kan rakkatu jira. Kan rakkinallee single maamii taa'ee kan jiraatu jira. Namni akka hawaasaatti illee sodaatee irraa baqachuu hin jira. Yoo waa gargaarellee maatii sana rakkisaa akka jedhu jira. Please waan akkasii yoo argitan I personally akka hawaasaatti miti bilbila kiyya ni I tried my best. I do help people. Nama liberaalee geessaa garuu namni itti aanee akkasii keessa darbuu hin qabu. Kanaafuu adaraa keessa nama beektan nama gargaaramuu danda'u yoo jiraate ani bilbiluma kiyya kennaan namni kana keessa darbuu hin qabullee akkasii walaa gargaara. Dhugaanillee dubbatuunillee nama dhibaa yoo dubbattillee biroo wayii waan takkatti jedhuu fi amaaniin congratulation jedha. Irra caalaa ani buka sillee dubbisa. Gaafa tokko inni haa ta'u Oromiyaan lafen. I'm not sure. Interview godhanaa jechuudha. Interview isaan qofa caqasa. Sanuyyuu isa dhumaadhaaf caqasa jechuudha. Egaa siin booda telefoonaan gaafa lama naaf keetiin gaafa duraa tokko wal dubbisne. So yaada akkuma duratti amma namni martinuu dubbatanitti yeroo kun akka yeroo silaa waan kanaaf hedduu yoo hin taane illee nama dhagamaa ture jechuudha. Kanaaf haga danda'ameen filaayir isii gurgurratti illee gadhiisee jiru.
atau malah namni karte hal merayu apa tibe kani kan nunggu karte baik galato majida mali namni kaitan namu tidak kamu namu dari itu bakal apa wanai amma kadang abate dubartiin ijoolleen Oromoo jechuudha jedhu. Usman akkanatti qolee jalatti qabnuun olma yaa'aa jiranii amma kanan ilaalu jedhu. So kanaaf maal jechuu biyya nu warra dhiiraa irraayyuu dimakasi qola jala qabannuu dukutanii olma yaa'aa jiranii wama adda addaa gafiidhaa jiranii haga amina ma'ambaatu amma hoosiin akkasitti ilaalu. Waan sila onnee isii irraa dubbatisiin iddoo kennee caqabna malee isii waaqatti dhagaamee fi waaqessi darbiirra onnee ofirraa osoo akka dubbatu iddoo iyyuu namatti dhagaamu jechuudha. Kanaafuu dalagaa isaan dalagaa jiran waan nu boonsaati. Ittiin boonnu malee waan akka karaa dubartiin dubartiin aadaa baatee akkana taatee nama baatee haasoftee miti. Yeroo ammaa kana biyyattii kana keessatti jechuudha. Dalagaa tokko hin dalagame jedhee oo gadi bahanii ijoollee fi dubartiidha dura kana magaafatu. Wanni nafteete bakka feete seenii horii wayii itti argattu wayii barbaadii dura namni isaan si gaafatan dubartiidhaaf ijoollee. Namni kana biraa hin qabne wama sana iyyuu harka itti kaa'achuu hin danda'u. Kanaaf akka nu keessa albuu keessanitti baay'ee isiniin boonna jabaadhaa itti fufaa at least akitti amma kaleessa oduu amma dhageessan hedduuyyuu nama boonsa. Dubartiin gabbaatee yeroo kanatti waan haganaa goote hoo jedhanitti nama gabaasa duratti yoo dhagahu hedduuyyuu na gammachiisa. Bakka kana dhabamuun kiyya ammoo xiqqoo si waa hedduutu harkaan qaba. Tanaayyuu amma yoo sa'aatii ani dhufee argatanii jiraatan sa'aan lamaan beekaa garuu sa'aatii ani seen sanuun isin keessummaa taatee bakka kana dhaabadhe. So kanaafiyyuu aga danda'ame isaan akka gaarii socho'aa jiranii dubra dhaabatuu qabnaa jedha. Congratulations ammallee irra deebi'eeti. Kan jedhuu fedhu ani dhugamatti ijoollee durbaa guddisa illee argadhe illee ijoollee durbaa qabaa baay'inaan ijoollee amma waan jira xiyya obboleeyyatti lamaanii tanaa wal qixxeessanii illee maal godhasni fakkaate 50 fuudhanii mi'aan illee 500 qabaa 500 iyyuu kubbuu kan fuudha jechuudha. Kanaaf akka danda'ameen wanta akka jechuu barbaadee amma kaas ba'e waa hedduu dubbadhu dhugaa baay'eessee durirraa ani gizee biyya jiru fiigullee ture kiiloomeetira meeqa fiigu ture abbaa biyya ture dhaabe haayiskuulaa fiigee elementary fiigee haayiskuulaa fiigee oguu kiflaa galiirra na fudhatanii dhaabbadhu dubartiin akkasuma fiiddinaan jedhe. So ammallee har'allee abbaa biyya bilee godhaadha. Nama ni jaaladhaa rispeektii godhu. Dubartii jabduu hedduu jaaladha baay'isee. Amaane thank you so much. Mucayyoo biyya kiyyaa, mucayyoo ammallee gosa kiyyaa, mucayyoo Oromoo cufaa hedduu singoon. Ammallee Tiger thank you so much. Atillee buukee katabdee mucaa kiyyaa jagnaa beebi mangisti biyya kana ta'uun hin maltaa. Baay'ee si boona dubartii akka keessanii rabbi nu haa guddisu amina. We behind you strongly silleeni beekaa waliin jirraa dubartii akkana rabbi naa hajjabeessu jedha. Ammas community kiyya galatoomaa na wajjin jirtanii baay'ee na gargaartanii ammallee gargaarsa keessan barbaada waan waa'ee mucaa kiyyaallee wanti na ajaa'ibsiisu waan takka bicha jira community keenya keessatti. Wallaahi na afoo ta'anii fodon ta'ini obbo Mustafaa fi obbo Ayyuu jarri kun bakka cufaayyuu dhabaman injina Oromoo community jarri kun faaksii ta'amoo maaliif bakka hedduu isaa arguu mala jedhee mataa kee keessatti gaafii natta. Wallaahi gizee hin qabnellee jara fakkii nuu taate tana akkanatti
ani eenyu jedhee of gaafachuu rabbiin egaa umrii keessan nu haa dheeressu baay'ee galatoomaa harka naa dhayaa jira nama mircaa mucaa kiyyaallee 22tti istartii godhaa na bira dhaabbadhaa akkuma qaraa waliin jirra amaanee I'm behind you I'm proud of you. Kanuma jechuu barbaadde. Amina waan akkana dubbattuuf illee akaakayyuu ishee tokkana amma wanni jechuun amaaneen goota isaanaa kana wal barree mucayyuu keeteennaati akka wal barree irraa haga agarra nama jajjabaa ammallee seenaan isin keessa tartiibonni isin dalagaa jirtu wanna baay'ee nama boonsuuf nama kakaasu hiree nama hamilee nama dabalu biyyatti seera baradheera jettee raadiyoo faana keessatti hojjetaa turte amma as haga dhufteetiin jette waggoota lamaaf sanii kana akka barataa turte quba qabaa barataatuma ammoo kitaaballee barreesse kana ajaa'ibsiisu ammoo yuusan barumsa dhiifattee kaatee utuu hin taane yookaan ammoo kitaaba barreessitee kaatee baratuu utuu hin taane barataallee kitaaballee barreessaa maatiillee deekkeeri bara akkasii keessa tartee amma samaruma kana spring مثلا كذا يبغى كتاب عن اللي قد نفتح أما اللي برجور أما اللي كايو أبكك أم تبرجو في بلانا أفضل كأم تو يولا كيدي يولا تيجي جت بالبلانا أو قوة لما كان أقول بر ولي بالبلا باقي وانا ملي نما براد تجوا وانا ملي ودبرتي كوفا مني ورا إيراد بالله أكو نما بكت أكون دات تويو namni tokko barataallee kitaaba barreessuu danda'u ammallee barateellee ammallee sadi quufuu dhabee ammallee kibraa baratuuf hamilee godhatuun waan guddaa waan ta'eef jajjabaa duratti si gargaaru waan dandeenye nullee si bira jirraa jedha samoona akka asaanaa kana akka isin dhuftu yeroo dhaga'eetiin akkaataa itti dhufaa jirtullee gaafadhee akkam jennaan dubbiyoomaa namni hedduullee akka qophiin hin jirre yeroo natti himtu baay'ee gaddee ture amma garuu nama durallee agalma turfa yookaan agalma xiqqoo maka caalu turfa nama isteeta kanaatiif illee nama eenyummaa qo'itti jira namni jechuun kanumatu kenna kanumatu ga'a waan gootan godha kan wal akkasii godhuu qabna kan ibsanii warra gaafa as baatanii illee hamilee isii tooruu irratti Haji Mustafaa Faaji Ayyuub keessattuyyuu yeroo biraallee akkanumatti bakka isin jirtanitti koominitiin saalfatee hin beeku ammallee galatooma amma nullee hamilee nuti ilaalladhee dura akkasuma yaadeen dhufne amma kitaaba kudhan Amane Portland turayalille Ismaili. Biko anisimu begura independent. Aka detailing bukali dontan some personally so gravi kodi. Amane wata jalka Portland dufte community Oromo community Portland Oromo beta nama dubartin tikkoram participate with mostly iruma. Gav si dufte table ratte head-to-head questioning, demand to go to Bukan access your computer. I'm so amazed a lot of things from her. What she done for the community center. Nami, you see what the Lakers are done. I'm doing the process time, protesting with the person. Hagamak community center, Galay, only Nami to go accessing community leader Bekani, Ganus are not determined to reach out to the resources. But you see the way she did, it's so amazing. You see, I wasn't amazed because only Dubarti Arsita is the most fearless person. As Oromo Dubarti the Oromole Taka Arga, Oromo Dubarti the Kataka. Garushi, the way she represent of both confidence is in Kabusan. Not a lot of men has it, but you see confidence think of the student. Sometimes I wish I had it. She has a lot of confidence, she's driven, wanted to do the level up, personal life, courage you think of you. She's very good. One resident also back in but she's a very friendly person. Nama ukama Oromo Malek Abdul
وخلا إد كيس الديتيل دين حق أصلا اللي جالا في كبدون إنجرا يروتكم مكوسات با حاسبنا عم مسين جارسجي في الدار بيته أكمي جنان بيرد جنان كيرك جنان كبدن ورا يهد بيتي ورا نتكا كسفرز شنو الله دلقا سيدنا قلت لك كمي جلا سلا ترندويت الجرا أورتلاند دبرتين تينا أكلت دبرتين أرسي كراورا وممكن كرا والله قاعدة وني دبرتي أرسي في دارتي جدني حاسد جولين كيروني جنان سيأتو جنان لا الأرومو أرومو كمان أرومو قرات مكيا في كباك يا قرات مكتئب جنان إسنو نمني زوسبي حاسد في reality نمني سينما يمتو understanding since she's very determined to like success in Liberty is something that we all know Liberty goes she encourage a lot. Sometimes we joke about like why feminist the way feminist more the you true feminist and all enthusiasm. I know what that means she made it. Value no makinali meti arsumale Islam male but she want to do her own part to support the community, related. Anyone who's school during should like people. Namakin or drive to school like you said, she does communication is in Kabushi, but in Canada, they are very long distance. Imagine something she dream, I'm the dream good. I hope this book helps. Never getting good. And I'm glad to see a lot of very well now. Dr. Hussein. It's good. No, I can't. It's not majority by any the party need one supporting good dancing. Mata asa good awas good dancing go. Now mutta nama money value nama people value fi kesa lele. It's very beautiful. Namna kana fi support with again. I told her like since the community agam nabajna. It's not agam siba miti nama meka siba. Nama tak kalam dia fake, you do the job your part. Nama agam surah flate, am sekan ke flate surah galada, agam support si galada. Also, aku good dalle ke sampai if ama barresan orang agam ba ina berarti ke salah jual be. I say like if you know all your this is the start. Nama dulu atale raidam, orang senit generation before encourage bota nama Baruste, Barres, Badus, Asama, Sena Africani, Sena Brale, Barres, and Dani. And I feel yeah, you are legislator, is a human. Yoroko Bajra. Mutakia, Kobajra, Imbeka, Riara, Wolverine. Mutakia, Obama, Letjera. Amadakina for Yoder, one at Kakos and Gedilekise, Figes and Apple. Portland is survived or in a good Kanat. The other person, let me speak a little bit, please. Yeah, please. Yeah, apology Nagora Namni Martin Demuda. Isa Namni Gran and born to Jaram. Born to Jaramti, Savasi, Wolverine. Yeah, forced to is really. Nama Maleka Hinderani, Sunamni Maleka Namata Eka Futi Isi. Gavumana Argite, Hotel Akabat, Eobian, Arizona, Senera Godan, and Nama Kara Trusty, Abedra Namara, so Namara dependent Taujade, have an apartment ready Nato, we have an hotel. Namni, Bilbilari Time, in 30 way, Diamond Karka Kabdi, Hotel Jirti, Firanlenga Bunafakati, right away to the phone is in a Kennedy. California Kennedy, Nabil Bilte. Hello, Namni Lena Himira. Hello, Anna Karakanajara. I come Naga Buleti, I'm afraid. I'm just so no more what you know, say, I don't have any issue with communication. Thank you, Allah. I don't bingle and Nihago. So, it has no a politia. I feel comfort with it. No more to brand you or Delagawa. As a Jetana, as and they all lucky at Jertaba. Are you sure? Yeah, I'm one face food in Aman. Indeed, Namni Kales had a telephone and let it be late to face food and Anjana committee.
namaa jedhee daqiiqaa 30 booda dhuftee balbala ruumii an jiru an kwaakwaate. Kan walitti jignee bakka buleettii na fakkaatti maal namni akkanaa jedheen amanin beena gaafa jettu mucaan kee do you have children jedheen isaayiduu jette. Do you have your children has basketball hoop jenna? Yes they do jette. Meeqa qabda jenna intala tokko dhiiga tokko itti gammadee dhaqee manni isii mucaan kee yeroo hundaa beekaadha. Ammaanaan uswaatillee na jalaa waa taate waayyuun ta'in he worried a lot because he knows I work hard. Utuwaatuu na jalaa waa taate mana boontuu hin beekaa fiigee dhaqee achi jira. Manni boontuu about 45 minutes was walking from my home. So Kanabi, I really thank her, Kaka Mustafa, Kaka Bidaksa Namacharam, Kadizi Hunda, Rako Hunda, Tima, so Portland, and Comforted Day. Mustafa is my brother. I love his wife, Rahima too. Is very my best friend. They know me, I know them. Abbas Adile, Fata Galatuma. So Kanwati, Fide, you summarize. These are the leaders in the community. Hayama Adela Tide, No. okay, ani kaje tu barbaadu jalqabu mas linjen argite nama kudan yo taanu hagam silinjen dib yo taanu hagam kuma to akasimi kuma to yo taanu kuma kudan ada namni kuma lama oli kun argamunu wa gudda to masaab hunda fitan amma publisheri bilbulu male de aminan wanta hafenju duga Minnesota nu bonstan. We are always proud of you. Akkasuma akka dubbistan isin jedha shamarran jidduu kennaa ol bahanii waan dinqisiisaa akkasii waan keessa isaanii waan isaan irra darbee Oromoo guutuu fayyadu saba biraallee fayyadu akka Aminaa Lolo akka Amaanee Muhammad daragaara kana bira haa dhaabannu haa gargaaru matsaafa guutuu Minnesota kadhufe hunda fixuu keessaniif galata guddatu na dhagama baay'ee galata guddaadha dubbisa jireenya keessa achi keessa argitanii namoota biroollee kawaa barreessuu barbaadan biyyas ta'ee Oromoon baradhaa addunyaarra jira hin beektanii Oromoon addunyaa guutuurra jira kanaaf addunyaa guutuu kana keessatti kennaa addaa kan qaban baay'eetu jira kunniin yeroo ol bahanii bira haa dhaabannu yaada haa kennuufi haa gumaachinuufi akkuma gumaachisanii ammoo isiniif kenna malle akkasuma mee ajayyo akkuma gumaachisanii isinii guutam kanaaf bira haa dhaabannu hamilee haa taanu yoomiyyuu fafoo haa tarkaanfannu baay'ee galatoomaa isin jetti Amaanee illee hundi keessaniyyuu jiraadha pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo baay'ee guddaa galatoomi yeroo dheeraas turtanii hundi keessanuu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.